Taatan keenya lammii keenya tamaraatte tachi keessatti waan hin jettu. OBN'n miidiyaa uummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbattu nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abata takkaa wayii hidhamnas keessatti rakkoo tokko malee badii tokko malee nama saamuu hin baane nama hatuu hin baane. ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው? ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። ኧረ እባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ ያለ ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታዩ አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii hin jira. Riyaadirraa kaasaniiti harjirraa na kaasaniiti haayirra na buusanii haayirirraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan. Sigale kanaafuu namni gartee riyaad bakki irraa galu jiran sanis Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti. Riyaadii mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo hin taane bakki itti lammiin san galu jirtus gartee Itoophiyaadha mootummaa fudhatu jirus Itoophiyaadha. Kanaafuu nuti baatii torba duraatti viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre jidda namni dhufee jidda dhufnee nuti takkaa mootummaa sin agarree ambaasii sin agarree rakkoo meeqa maraataa ambara torba jechuun yookaan lakkoofsa torba maraataa na bira maraate kanii fuudhee ambara torba geessee maraataan keenya lammii keenya ta maraatte tachi keessatti waan hin jettu. Baay'ee takka dararamu jirra rakkatu jirra kana duras liibii kana waraabu turre akkuma yaadata warqaa turtan wallaahi bashiraanii ta'ee jira. Baay'ee takka namatti dhaga'ama yaa uummata Oromoo mangistiin qabdu miidiyaan qabdu nuti akkamitti miidiyaadhaaf akkamitti mangistiidhaaf akkamitti biyya kana keessatti dararaamna amala takka wayi haadha kiyya yaadne ilmoo kiyya yaadne haadha manaa kiyya yaadne rakkoosaa kiyyaatti oomsee wallaahi uummata tokko nama rakkoochuu adda tokko dhabdee hundi keenya iyyuu waggaa jortaa gaafa inni shortaa baasii keessaa sirriitti waan goonu hin qabne dura barangaatiin jiru sinin jechuu turre barangaatiin jiru jennee sin sabuu turre amma waan sin sabu tokko hin qabnu baasii keessatti sirrii ciisee baasii keessan gaafadhaa nuun jedhan OBN'n miidiyaa uummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbattu nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abata takkaa wayii hidhamnas keessatti rakkoo tokko malee badii tokko malee nama saamuu hin baane nama hatuu hin baane rakkoo tokko malee waggaa amma kana kan hidhamuu jirru maal yaa uummata Oromoo sin nu maaf nun birmanne miidiyaan maaf nun birmanne maal goone nama maata kan goone baay'ee miira keessa galeetiin jedha waan hin jedhee dubbatu qabu yeroo darbellee uummanni liibirratti nu ilaaluus turtan galtan nu seetan isinillee nuti hin galle as wajirraa nuti uummatu wasani iyyinee namatti man dhabne lammii itti man dhabnaan dhiis amma immoo yoo dubbannee fala argine jennee ofirraa dubbachuu jirra yoo dhageessan qaama dhimma ilaalatu nu gaan isin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maali loogiin warri riyaad warri baatii tokko galaa jira warri baatii lama jira galaa jira. Asittiin warri waggaa tokko biyya sadii maaliif hin galle baay'inaan uummanni kan jiru mana hidhaa kana nama 30 ol top jira ambaatiin nama galchineettee gadhiisi nama isaan galchee hin agarre as keessa hidhaa jira uummanni jechuudha kana waan ta'eef qaamni hin midhilaan waan kana akka furmaataan tamtamaan nu gootan ammaan doollee viidiyoo waraabnee jira viidiyoon keenya hojiirra dhoollee rakkoo cimaa qabnaa hagara yoo dhumne biyya keenyatti galchaa nu fixa biyya keenyatti galuu barbaanne mana keenyatti galla maatii keenyatti galla waan as keenyatti furmii keenya dabarsinuuf hin qabnu hundi isaa kun tapha saffisaan Itoophiyaa waan jedhamu as keessa jiru guutumaan guututti kana waan ta'eef rakkoo keenya kana odoo oolleen bulle gadi fageenyaan nu laala gadi fageenyaan fuudhi nutti mana nutti baatii sadii as keessa jira baatii Itoophiyaan tokko itti dhufee maqaan hunda'u rakkoo yoo ganne rakkoo keessan rakkoo ambaasiin keessan dalagaan jiru nuun jedhan maali ambaasii mootummaa maal as ka'eef ambaasaaddan leencoo baatii maal hojjeta salammii isaatiif hin dhaabbanne salammii ofii bira hin dhaabbanne maaliif biyya kana taa'an yoo uummataan hojjanne qajeelanii galuu wayya kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu rakkoo keenya kana sabaa sablammoota keessa jira nu dubbisa. ውድ ወገን የኢትዮጵያ ሕዝቦች እንደምን ተውን አመታችን ነው ከታሰርን አመት ከሁለት ወር አመት ከአራት ወር ሆኖናል። መጀመሪያ ላይ ተይዘን ወንኳ ተያዝ ከርጅ ታሰር ከርጅ ሁለት ወር ከታሰርን በኋላ ወደ 20 ትበራላችሁ ብለው ወሰዱ። 20 ከወሰዱ በኋላ በቃ ያለ ገፈፋ ልብሳችን ንብረታችን ገፈፉ 20 ታሰር 22 ወር ከታሰርን በኋላ ትበራላችሁ ወደ ጅዳ መጡ። ጅዳ ከመጣ በኋላ ያው አመት ከሁለት ወር ታሰርን ጅዳ ሪያድ ላይ 5 ወር ታሰር ጅዳ መጣ። ስለኛ የሚቆልን ሰው የለም በጭራሽ እንጂ አላወቅነው። እምባሲ መጥቶ እዛ አይጠይቀንም። ለምን እምባሲ የለም እንዴ? ለምን በዚህ
እየተሰቃየ ነው እያለ ስንት ወንድሞቻችን እያቆሙ እያየናቸው እየሞቱ ከዚህ እየተወጡ የሚወሰዱበት አለ እና እባካችሁ ስለኛ የሚጮልኝ ሰው የለም እንዴ? መንግስት የለም? ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው ለገንዘብ ብቻ ነው እንዴ ነው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞት? እንዴት ነው እስር ቤት ያለው ሀገራችን ወጣ ነው ሰርተን እንቀየራለን ብለን ሳውዲ አረቢያ መተን መስጊድ እናሰራለን ቤተክርስቲያን እንሰራለን በህዝቡ ላብ ነው ያ ምስኪን ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሰቃየው? ኧረ እባካችሁ የህዝብ ያለ የወገን ያለ የመንግስት ያለ ድረሱልን። የዓለም መንግስት ምንድን ነው የሚተው? ኧረ የህዝብ ያለ ሸራ አድርጉልን እባካችሁ። በጣም እየተቸገርን እየተሰቃየን ያለ ነው። ምንም ስለኛ የሚጨነቅልን ምግብም 3-4 ተዘጋል። በቃ የእናንተ ግንባሻችሁ ነው ችግሩ። እኛ ምናርጋችሁ አስክሬን ስንጠይቅ ነው ችግሩን ባዚው አንቅቶ አልጋው ላይ ሞታ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ሚስቱ ጋር እያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል። ተያ ስለኛ የሚጮህልን ማን ነው? አሬ መንግስት ያለ አሬ ህዝብ ያለ ድረሱልን እባካችሁ። ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። አረ እባካችሁ ድረሱልን። አረ እባካችሁ ሀገራችን ናፈቀን። ልጅ አለ ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታዩ አመት ከ2 ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? አረ እባካችሁ ድረሱልን። ተሰቃዩ